Amma kaaniin fuudhuuf na ayyamsiifta moo na ayyamsiifta? Yaaddo dandeettii qabaannaan fuudhu. Haa dandeettii qabaannaan haa fuudhu. Haa fuudhu. Eessatti gabbaa? Duraan harkeetti jira keessatti harkee raawwatu. Eega kadhee yoo ta'u guutuu haree isaa gara gabbee jirta. Kan irraa gabbee. Ati kan irraa gabbee. Ani isaan gabbaa bakka asirraa dhaqu qabu seetiin ta'a. Kabajii afaan Amma kana bakka dhaqu ni qaba. Siin danda'a kan irraa gabbee. Naanaa taate amma dhiira akka ta'eeti tana obboleettii dhalaa yoon qabaadaniin kannaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba harka funi daawwattoota hordoftoota maatii channel keenya jirra jirtu nageenya keessan badhaadha. Nagaan qaba maatiinis nagaa qabu alhamdulillah ni beeytanii haadha manaatiin kan walii galaan jirru isinis ni beeytanii Riyaana obboleettii keenya tanaas bilbiltee na yaamte waan sadarsitti balleessite hundaa'u dhiifama akkasii gaafattuun taasisaa maallaqa kee asirraa isin faffacaarte hunda walitti si deebisiisee akka biyyatti wahin godhatan taasisaa jetteeti Riyaanaan na yaamte. Akkuma agartanii dhugaa isaati. Saadaa fi inni hedduu takka walitti haaranii wal lolanii silama hundaatirraa isinuu agartanii jirtan waan inni isinitti himu miti. Namni gaa ilmaa wajjin horii as gahe gaariidhaan wajji jiraachuun ani akka isaan walitti araaramanii gammachuu isaanii bultii isaanii ta dureenii taakkasiitiin fadaa sanumaafiin walitti hin araarsa jee inni illee na guban qabu. Irra dawwadeeti yaame maaliif na yaamtee naan jee kootu ajaajabdu fakkanaafis yaame jeetiin if biratti yaame. Amma isin mana ijoollee bira taa'u jirti. Kaameeraa hin dho'isnu kaameeraan fuula keenya dura taa'a. Miti yaama. Ana iddoo walii galtee hin qabnu mireen beektan. Ayyee. Dhageera. Saada Hoseen hime. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Haajumaafis yaame gattaa'ime. Salaamtaa jeemee hordoftootaan dura. Hordoftoota. Haajuma nagaatiifis yaame haajaan illee haajaa khayriitiifi. Haajaan haajaa khayriitiifi anas yaamemi. Walii galtee na yaamne. Dhaggeeffatu kas yaamemi. Salaamtaa jee dura salaamtaa nagaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badii taqabdus simataa keetii abbaa mana keetii gammachuudhaa fi jaalalaan akka walitti araaramtanii nagaan bultii teessan jiraattan walitti deebitanii araaramtanii araarama bareeda isin jidduu seenee egaa hanga ammaan tanaatis rakkadhe ni beekta isin jidduu solii gaddeeme deebi ammaa sababuma keetiin ittiin illee waa hunda ta'ee ni beekta sanumaafuu ati maal godhu qabda namni isin jidduu seenu isuma sanii abbuma sanii dirratti afaan siin ja'a. Ati ammaan tan amma gartee abbaa mana keetiitii wajji jiraachuu fi bultii teetii fi nagee keessan jiraannaan waa hundi keessan manni keessan alaa manni keessan nagee ta'uu barbaannan kee eega mataarraa kaaste quba miilaati dungoddu abbaa mana keetii araarfaddu nagee an jiraachuun fa'a. Maa nama kan takkaan majitti haasa'u yeroo duraati barraan maa nama kan akkan majitti haasa'uun yes. Nagee keessanii fadaafin akkana siyaasaa eekaare. Nagee ofiisi ammumaan tana waan haasa'u jirtu maal tokko isin jidduu yeroo jiru mana miidhagaa qabdee lamatatti. Ashuufu jirti. Maa ashoof ture? Ashuufin. Isiin akka nama Ashoofni. Akka namni tokko namni hundinuu beekumsa garaagaraa qaba. Isiin akka beekutti haasa'u jirti. Yoo fudhatte fudhadhu. Yoo hin fudhanne immoo isa deemuu dandeessi. Maal isa deemuu? Riyaanaan anaa fi isii walii gallee jirra walitti isin araarsaa jetteeti na yaamte. Usaamii amma na gubbaa walitti hin dabarinaati. Akka miira kaasee ilaa mataa kan hin godhu. Akkanuma iddoo haasa'u. Abbaa mana keetii si araarfataree kabajii qabdusi. Maara kootu dhuftee ta'uu naasoo kan miira ilaa mataa hin godhu. Abbaa mana kiyyaa fi balleessee jettee. Ittiin rakkoon hin jiru. Akkanatti haasa'ee jiine. Akkas barbaadde. Namni manguddoo ta'e iddoo haasa'u dhufe akkamitti manga. Hayyee maalirree wal dhabdanii ni beektii bisa quba qabdii maan hundaa'u. Waan irra wal dhabne beektu sin. Isin bishiraasi miirmarraa kaasee ilaa mataa sin godhuudha haala. Way abbaa mana keetiiti khaadir qamaan dungottee araarfachuun abbaa mana keetii si qaba saada maaluma taate way ol kee ammaan tan araarfadhu maal itti balleessi waan itti balleessite si beeka badii guddoollee si qaba badii tan hunda fi fudhadhuuti kee ammaan tana badii tanaaf isanii jennee si muruullee hin barbaachisu kee ammaan tan araarfadhu abbaa mana keetii. Kaameeraa keessatti mataarraa kaasilaa miilarraa kaasilaa mata dungodheettami. Kamera maaliif hin daamsa? Kamera dhugaachuun barbaadu dhaggeeffadhu. Anna dhugachuun barbaadu. Maa barbaadere? Wanti nan barbaadu waan naafatti irratti wal dhabne ni beekame.
Wanni sun bakka kanatti taasanii dhiisime yaaddu ammaan tana taasanii dhiisiti taasanii sansiif irraa fuudhamti rakkoon qabduuti ammaan tana akkuma nan isiniin jetti nagee keessan buusa nagee keessan booda wanti dhumtees ni dhumti akka ati araarama gaafattu fi jedhi video yoo jiraachuu baattes man ta'u araaramne yoo video jiraatu keefittiin dhaamsa kaameraa keefitti amma dirqama ol ka'e maaluma sirra ati bara durin jirree fide miilirraa kaasilaa mataa dhungannaa kana ta'a dirqama miila isaati rakkufteetu abbaa mana keetii ilaa ushururuu godhachuu sii qaba saada feetullee mataallee hin dungatin miilallee hin dungatini hayyee waan irratti wal geessan naa himi badiin teessan ta jirtus isin jidduutti murteeffamu waanuma jiraata. Ani wayin fidee sitti madde isaa haasoo jirtu maatinaa haasoo jirta. Yaaddo haasoo jirta inni himate boodaan himate. Nu lamaan keenyaaf wanti isin haasoo jirtu. Isin neeyamee miti isin lamaanitu wanti neeyamee miti. Isin lameen jidduu badii jirtu laallaati saada badii teessan himadda. Inni haa himatu badiisa. Inni namni na kabajaa yaadii qabdee. Yaa naa himata dhiisi karaa. Hayyee. Wajjin haasa'e. Naafisii wal dhabdee jidduu fide. Maallaqaan hojjedhee fidee mana kana kaa'u ni facaafti. Maaliif facaafti? Ittiin fuudha. Biyyatti mana ijaaru jira. Maallaqaan biyyatti mana ijaaru jiru kan silaa wulii ergee mana akka ijaaramuuf hubanne hojjetamu jiru na jalaa fuutee dhalaan fuudha jettee ergite. Warra keenyaaf nyaadhaa du'aa godhaa jettee. Maalleen sun yoo rakuma deebite. Maallaqaan siree jalatti dhohisee achirraa xiqqoo fuudhee masruufa ishiidhaaf baasee walirra kaa'ee waan takka biyyatti godhanna jee anaa karooraaf qabu sanis fuutee ana akka inni ta'e kaan nyaadhuudhaan jettee kaanis warra keenyaaf ergina jette akkaawuntii irratti ergatte akkaawuntiin ta'u obboleessitii irratti buusee ni dhumate sunis. Ati usmee hanga himachuu jiru. Hanga inni himatee fixatu dhiisee ayyee. Kaniin biyyatti erga hamtu naa deebi'e. Hanga inni himatee fixatu dhaabbatu saada. Akkamitti naaf deebi'e. Maalee kaduraa eegaa isaa dhugaa kutee bidooraa dhufumni hamma ta'anii ilaalamu nyaata. Amma himatee fixatee mi hayyee badii ta'e himaddaatiif. Badii takka kan qaburee maalee ni nyaatamu jiru maaliin badii biyee bata. Haa kun wayi naman tokko dha. Maali naman hayi. Badii tamtu jiraan badii amanaree. Maallaqa irra buusu hin jenne. Ugaan anees sinjee erga taakati jirti. Hayyasiin tun guddina siif yaadu jira malee guddina moo nama biraatiif yaadu jira. Namni takka yoo waliif yaade namaan mari'atamu fuudhee sikki fushusha maallaqa maaliif kaa'e karaarraa maaliif kaa'e. Eessa karaarraa kaa'e. Soorratti dhimmi maaliif dhokfaisee takka takkaan fuudhu. Ayyee mika maalatti dhimmi maalleen kana maaliif. Hayyee maalleen inni karaarraa kaa'e haati fuutee karaarraa kaa'e irraa takka takkaan fuutu ni jira yaaddu. Ammoo sitti himan jiru. Maalleen ni jira. Dhaggeeffadhu. Maalleen ni. Si gurraalee keessu. Maal ni jira. Yoo inni maallaqa hanqana mana keessaa qabna yee ani tiime maalleen sun torbee tokko neeku hidhumata. Tabaastee eenyudha dureessa. Ammoo tana guurtee takka lama sadii jettee fitti. Maal eessa geesse? Ana masruu baasaatiif baasaa maalitti fidha maallaqa? Bakka itti fixxu beera. Akkam? Saada mee na dhaggeeffadhu waan takkaatti na dhaggeeffadhu dhuguma jirtu sitti maanillee yoo barbaadde waan kaa'u san siif kaayamoo ilmaan keetii fi atiif kaayamoo nama biraatiif kaa'a. Wanni dalagee laffa'ee siggalee maallaqa kana mana kaa'ee yoo ala kaa'ee waan amaniin. Yoo ala kaa'ee hin amaniin akkaan hin beekutti. Isin lachuutu takkuma ija bitaati ammaan tana. Waan takka waggaa namni tokko waggaa waliin qabate addaan fuudheetu waan kana hanga kana kaannee hanga kana waliin godhanne jemmoo fuudhee awwaale. Amma gabaabatti naaf kan ta'u kan ta'u. Maallaqa sanaaf deebistamu hin deebisu. Eessa biteensi deemsa maallaqa? Akkamittiin haasofnaa jettee nyaata. Dhaggeeffadhu mee dura ta maallaqa sanitti dhiisiti yaaddu ammaan tana. Maallaqa dhiisuu hin danda'u reen. Ta maallaqa itti dhiisi. Dhaggeeffadhu saata isaatti deebi'amma. Ta maallaqa keessan. Ati maallaqa eessatti balleessite eessa fixxee? Maallaqa kan balleessi. Maallaqa kamanni jiru. Maallaqa inni awwaale birraa dhibba shanfarraduu kan laafaayee kan gandaa ergijee ammallee yoo an ergisiin jeman ergiin jeen fuudhee battee faanaan balleessaa ta'u. Amma teessan tun dubbii dheeressuudha malee mush araarama illee feetu jechuudha bira ati amma mee waa hunda keessaa wachi deemi ilaalime. Waan takka waan keessatti deebee dhugaa dubbaddooti illee yoo dubbatte. Isii tana biratti guddachuu dadhabeetiin jira. Isiin hin dabee guddachuu dadhabdee jirti fide. Kanaafuu deemeetiin namni suutii deemamee ta'a.
su'uudii san deemee hojjetadhee jijjiiraniis ijoollee itti jajjabeessitee haanaa ta'e mana keessa. Hanqana qofa naa gaafadhu. Ani wayin baankii Itoophiyaatti akka ijoollee isin bira kayyee suutiin deebii dalagadheeti. Dalagadheetiin jijjiiruu barbaadan. Jijjiiruudha. Ilmaan kee yoon keessa dhiisteetiif deemtee jijjiiruu feetaa? La akkanallee hin jeeni yaaddoo namni akkamitti ture bara gorsa kaaluu jechuudha amma kun jaarsaa mush wal kaaluu miti wal gorsaan araaramaan walitti deebinaan dandeessa. Wayin gora numaan jiini maa dha kayyee takka takka guuta kayyee. Takka takkaani sumaanin jiraachisu jira. Saada abbaan keetii waan irraanfatamee jira. Waan irraanfatamee jira. Maaltu hojii warra hin dalagin jeetiin hojii dhoorke. Ayyee. Niin dalagattee deemtee seentee. Tubachi sangumaan qabdee immoo waan dhokaysisee maal gaafatta? Firaas hin jettee ganda waliin jettanii ittiin himadha kaawwan. Waan himtu dhabde waan biraa godhaa baasii himadhu. Kanan dubbatini jika irra dibaa godhe. Sababa kai takkan. Irra dibaa yoon godhe borno dim. Sababa kai takkan seeneeti. Waan biraa. Hojii seentee. Waan biraa seeneeti simmanta mata garan galchinani. Haala ta'e akkamitti akkuma nu haasoo taree kan. Kala waan biraa haasoo hire. Biraa godhaa barbaade. Akkanatti akkamitti nu haasoo. Maala. Eenyu badii qaba. Namni dubbii Anaa badii qaba moo isii qaba. namni dubbii hawwisoo isiidha waan nagartu Kuma isiilee eegalte amman tarafaan kee irraa wal qabadhatti narra achi garagalte. akkam sirraachi garagalu Narra achi garagalte. dubbii namni akkana hawwisa gadi fudhata dubbii fudhadhu akka ilmoo namaatti gad Hanqan maa hin qatte namteef. wayi maali hangana si haamamee yaaddoo gattaamee dura keessa hubannee waa hunda waliin laalla. Ati maal ta'e? Ani wanti na fedhu maallaqa santaa lama sadii afur jettee lakkooftee bakka kana naa kaa'u achi booda nagaan sittana maallaqa kiyya akkana faffacaasaa ooltu kana. Maallaqa inni kan buusin jiru. Kamana yaalatti finna dhiisime haadhumatu sana san fayyarra finnani rakkoo takka illee hin qabu. Kaammoo fuutee Garuu abaluu ergi ati abaluu sachi fudhadhu waan akkasii san as naa la maallaqa yoo san kana ammaan tana bakka kana naa dhaggeeffadhu. kaa'e waliif ni gala naaf. dhaggeeffadhu Yookaan Kan fi sayyee ta'an achi deemu. dhaggeeffadhu walillee ni galtaniiti harka walitti hin kakaasinaati anillee akkanitti isin gidduutti hin xiqqaadde isin illee kabajaan aangootu kuno Kabajaan si godhatee waan kabajaan inni si godhu haasa'u jirta waan hin taane. maali siyaasaa jiraree Akkaan Suudi Arabiyaa deemee dalagadhee jijjiiru diddeeme. Okay haa ta'u asuma keessattiin asumattiin irraachi bahee fuudha akka dubbii takkan isin tun goone isii tan irraachi goree ijoolletti jaas amma amatti dhufee ilaaladha. ayyee Fuudhee dhalaan jijjiirtu irraachi goree fuudhee dalagachuu barbaada. ayyee Narraa inni kun. Hayatti fi min Akka isin yeroo takka illee dhuftee yaa'ii takka natti hin goone. Ay. wanti akkanaatillee hin taatu Dhageessaa. yaaddoo dhaggeeffadhu gurraanis ni dhageessaa tuyi amma jeetiin sitti himaa miti garuu ammoo yoo tun yaada kee taate malee isii fi ilmaan keetii fi bultiitii kee jennaan ol gara galtanii wal araarfattanii nagaan jiraachuuf bareeda malee mush bultii wal facaasanii ala deemtanii addaan faffaca'uun immoo bareeddu. Adabadhu immoo. Gaa duraanuu fuudhuun fadhaa maallaqa hin fabiitii dubbatu. Adabadhu. Maaliin adabadhu? Adabadhu barbaada. Gattaa Adaba ammaas maaliin barbaachisa? Bishaan kana naa dhuga bishaan lafa fudhatu qaba. maali Kan irraa gubbaa dubbachuu ta'e mana. eessa gabba'u Moo duraanuu maallaqa hin fadhu fuudhaan fadhamaa jiru. Kanaaf na yaamta. ati nagee ammoo nagee hin Gaa barbaadu nagaa kamitti akkana waan hin ilmoo keetii fi bultii teemseetu dubbisiree waan inni jiru nagaa isu furaan. nagee buusudee dubbii nutti hin hawwisini Akkam godhee. ilmi namaa kun kabaja anaa hunda kabajeetiidha mana kan bakka jirurraa Si kabajaadha. Akka inni fuudhuu gaafachuu dhufte ati. mush akka inni fuudhu gaafachuun dhufne ree ati kabajaa inni achi Akkaan deemaa afur na dhufe hayyamsiisi. Wala waan Kana inni qofa. jijjaa jiru nagaa isu. Akkaan afur na fuudhoo osoo hin hayyamsiisi. Ajji nama. gattaa himee saadaan irraa mee maal irra kaatee dhaabbata inni waan nama keessaa asuu jira. inni kabajumaan taa yaasaa saadaa koo gattaa Duraanuu bar maallaqaan feetu siin beekaan karaa deemu jiru miila karaa duraanuu deemu jiru siin beekaa. Maallaqa kiyya kafaffacee dhalaa waliin naa qabdu barbaadu jedhamu. Dhala waan si qabdu. Waliin naa qabdee. Ayya kan irraa gabbee dhala waan si qabdu. Amma akkaaniin fuudhu na hayyamsiifta moo na hayyamsiifta? koo saadaa amma dubbii dhiisiin irraa gattaa Maallaqni kiyya karaa dura faffacee isaa faffaca'u. Hayyee. Amma booda maallaqa isin tanaa waliin jijjiira. hayyee Akka dubbii takka qofa natti hin goone. Akka moota jijjiiru. ati ammaa sana Masbuufa laal isii barbaaddi jeerratti qophii kiraa manaa irraa kafaluun yaa'is akkaanaan fuudhu qofti itti naa hime. yaaddoo laal an dhugaa sitti hima dandeettii qabaannaan dhiirtii afurii miti la sadii miti afuruu ni faqqadeef maaliif
isinis kabajaa dila kana firra wallaaltee siyaame kana wallaalteeti akka dhaabbattee nuun qixxaatti. Ati maal jechuudha Riyaana? Haa fuudhu dandeettii qabaannaa. Dandeettii qabaannaa naa fuudhu? Haa fuudhu hafuura. Akkamii hafuura ati tu Riyaana? Haa latuma feetamoo. Eessatti gabbaa? Duraan sarkeetii jira keessatti sarkee raawwatu. Eega kadhee yoo ta'u guutu haree isaa gara galtee jirti. Kan irraa gabbee. Haayilaandii na tumtee ofaa. Kan irraa gabbee. Hara kiyya gara galuun akkam? Torbaan guutuu siin argu jira. Akkam ta'uuf? Akkam ta'uuf? Akkam ta'uuf waan isin haasoo jirtu hin dhagaysu? Hayyaa duba sadii afur akka daggizee haa qabu. Taa'ee moo siin dhawan? Gizee haa qabu. Kan irraa gabbee. Katirummaatti gaafitee haabatu kan irraa gabbee. Eessatti? Kabbati buulama jechuudha kan irraa gabbee. Narraa gabbee hoggaas jenna irraa. Eessattiin gabbaa gizee dhugaa jirtu hin fudhanne dubbii nama gaddiyamtu hin fudhanne maal si goona ree yoo fuudhu barbaade haa fuudhu ree fuusis yoo barbaade atu fuusis. Yoo mataa adda daba keessi kan irraa gabbee. Yoo yaa'ii fi kanaaf wanta jettee dhaabbattee malee fuusis. Jala irraa gabbee. Dirqama fuusis tasaa daa'isa. Riyaana kan irraa gabbee. Eessattiin gabbaa? Silachuu uffatu fattaa. Ati kan irraa gabbee. Ani isaan gabbaa bakka asirraa dhaqu qabu seetiin ta'a. Kabajii Amina kanarraa bakka dhaqu ni qaba. An bakka dhaqu ni qaba. Anas man ta'a. An bakka dhaqu qabu laa mana keetirraa. Obboleetti geessu. Eessaan dhaqa? Ofinde maali? Fataalummaadha. Yoo dhugaa murtee of. Nama danda'anisummaa dandeenya ree hakuma si murra ree. Hagara muruu dandeessummee. Sitti akka yoo murtee of. Riyaana akkana mee? Nama dhugaa jiru sitti himuun feetu ati. Dhugaa jiru nu hojjette haasoo ta'e dhugaadha. Fuudhi jechuun dhugaadha kun. Hayyaayyoo ati diddee qixxaattee nuun dhaabbatte akkamiin godharee gizee Fakkeenyaaf siin jettee barta. Fakkeenyaaf yoo fuudhii. Fakkeenyaaf. Tamam Riyaana haala akkana taana. Akkam gaa? Naafii tu garma jirta. Waay ajaa'ibaa. Namni dhugaa jirtu nama jirtu dubbatee Jechuun sakkaruma. amma akkanatti akkamitti walii jiru hin dandeenye. Waliigalteen teessanuun jirtu haakanne. Ati anaafisii waliigallee akka isin araaramtanii barbaadaa jettee nama ta'e meerre hin jiru kun hundinuu. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo saadaan hiddee jirti. Harka nu darbite. Maallaqa sanaaf deebisii jennaan maallaqni deebisuuf hin jiru jettee akkaan nan fuudhu naa hayyamii sirraachi ta'eetiin hojjetadhee nama ta'a ni didde. Kanaafuu wanni godhaniifi. Hin jirtu ree maal godhuu dandeenya gizee isiin haatee nuun qixxaatte nama badii fi fittiin fudhanne akkam goona ree. Mee akkamitti jechuun amma akkamatti jireenyi mukanaa akkamitti jira namni kun hundinuu faayidee jira namni. Yaa yaaddoo bar dhiyoo tana hundaa'u jala deemee ol deemee gaqqabee gizeen dubbii teessan tana laalu dhiirti akka keetiin miskiinaanumaa hin jirtu bar isiin itti wallaalte malee. Wallaalummaa isiiti akkanatti wanta isii godhe malee. Silaanaa taate amma dhiira akka ta'eeti tana obboleetti dhalaa yoon qabaadaniin kannaaf. Dhugaa feeti. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa akkuma agartan bultii siifumaan diigu jirti ifumaan aartee akka loolu jirti. Anamma isiin fuudha dhiisi jechuuf jetteef fuudhan dhiisanii fuudhuun kiyya fuudhuudha. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.